dhaabatee tu ijji koo fagoo laala ijji koo fagoo laala ijji koo fagoo laala qorumsaan qoraafamaa tumanii samii banamaa laala samii banamaa laala samii banamaa laala lafoo naaduu warra dhaabatee tu ijji koo fagoo laala ijji koo fagoo laala ijji koo fagoo laala Gabora fadde otoji suwini sami bana malala sami bana malala sami bana malala kakke azmiti fi ginanje dami abjunani abjotu abjunani abjotu abjunani abjotu iddo wagni na fargesani nanga ai nankatu nanga ai nankatu nanga ai nankatu kakke azmiti fi ginanje dami abjunani abjotu abjunani abjotu abjunani abjotu iddo wagni na fargesani nanga ai nankatu nanga ai nankatu nanga ai nankatu inni kuni singama wagni jannani matu isaka dabama inni kuni singama wagni jannani matu isaka dabama ingama 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 tukulena fu ingama 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 tukulena fu ingama Abasati bae arada biyorma kafuna duwarratti utuma karademu aftitti dukkanausi omna makakuti dabbanno lafa kae sami keessa qaariu arge kamullatani ribati dammaqe ofcina yo ilalu arge bichisa wajjini Wesi goftan kamni sire garir racisatu ajun walla labula Yesi gofta kabummo daga bora fatetu sami bana malala Wesi goftan kamni sire garir racisatu ajun walla labula Yesi gofta kabummo daga bora fatetu sami bana malala Wesi goftan kamni sire garir racisatu ajun walla labula Yes, gofta kabummo daga bora fatetu sami bana malala daga walirra tole kabenya biyyi lafa kuni rafitti noftuli adde kame jiksa gamo warra jallota kuni jigalama anka jelota biftu garasi olan kalamesi gofta yesusi nusin argatu karra solota sirungu badunni kulkulota Kanka jelota biftu garasi Ulan kalamesi gofta yesusi Ufin argatu karra solota Siyongu badumni kulkulota Samim bana metu arge sken mulla taborifto agar tunna make alarra qarise ilala biya babilo kesataitu gaborifto ilala mulla taborto ilale gaborifto ilala mulla taborto ilala Narrajirar kike yefkesikona Narrajirar kike inni samina rabti banu Narrajirar kike inni sedu rakodem Narrajirar kike
narrajirarkike 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 Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u nurra jira harki eegumsa Waaqayyoo, nurra jira harki gargaarsa Waaqayyoo, ammas Waaqayyoo nu wajjin jira. Mata duree har'a galgala kana isiniif qabadhee dhufe akka jedha jira guyyaan tokko jedhachumarra akka argattan. Guyyaa keessa guyyaatu jira, guyyaa keessa guyyaatu jira. Biyyaaf nama dhuunfaadhaaf, nama rakkataadhaaf, nama quufaafis eenyumaaf iyyuu taanaan guyyaa keessa guyyaatu jira. Guyyaa tokko tokko ol ka'uu danda'a, guyyaa tokko tokko immoo gadi bu'uu danda'a. Waan guyyaa barri fidee dhufu hin beekaneef Waaqayyos dhala namaatiif guyyaa kenna. Guyyaan maallaqaan yookiin immoo waan tokko hin argamu. Guyyaa Waaqayyotu dhala namaatiif kenna. Guyyaa akkamii? Guyyaa fayyinaa yookiin immoo guyyaa hiikamaa, guyyaa itti namni oolu, guyyaa itti namni gargaaramu Waaqayyotu namaa kenna. Amma guyyaan isiniif kennamee jiru, anaaf isiniif kennamee jiru waan salphaa miti. Otoo guyyaan hin bitamate guyyaa har'aa kana nama baay'eetu bitatee oola ture. Otoo maallaqatu bitatee yookiin nu bitachuu dhiisuu yookiin dadhabuu dandeenya. Waan Waaqayyo nuuf kenneef garuu guyyaa kana itti hojjedhaa jedhee, guyyaa kana itti jiraadhaa jedhee, guyyaa kana immoo akkas godhaa jedhee Waaqayyotu nuuf kenne jechuudha. Egaa guyyaa Waaqayyo nuuf kennetti gammadaa jireenya keenya immoo ilaalaa, dubbii isaa keessatti ilaalaa, yaada isaa keessatti ilaalaa deemu. Tarii maaltu beeka? Guyyaa Waaqayyo siif kenne har'a ta'uu danda'a. Maaltu beeka? Guyyaa itti fayyitu har'a ta'uu danda'a. Maaltu beeka? Guyyaa itti Waaqayyo si waamu har'a ta'uu danda'a. Maaltu beeka? Guyyaa itti Waaqayyo mee du'a keessa jireenyatti si waamu har'a ta'uu danda'a. Kanaaf waa'ee guyyaa Waaqayyo namaaf kennu yookiin immoo carraa Waaqayyo namaaf kennutti gargaaramnee sagalee Waaqayyo waliin dhageenya. Ati obboleessa ko obboleettii ko namni amma dhagaa jirtu carraa Waaqayyo sii kennedha. Itti fayyadami jedhee, itti fayyi jedhee, itti gargaarami jedheetu guyyaa Waaqayyo sii kennedha. Otoo duuteetta ta'e guyyaa kan argachuu dhiisuu dandeessa. Har'a ga'uu dhiisuu dandeessa. Guyyaa har'a argame kan argachuu dhiisuu dandeessa. Kun isa har'a geesseef gammadi. Boriif immoo Waaqayyo waan haaraa qaba. Haleluuyaa. Guyyaan tokko jira. Mee macaafa qulqulluu keessa macaafa Milkiyaas boqonnaa 4 isinii dubbiseetan gabaabatti sagalee Waaqayyo waliin dhageenya. Kunoo guyyaan gooftaa macaa kunoo guyyaan akka iddoo abiddaatti gubu in dhufa. Yommus warri kortanii fi warri hamaa hojjettan hundinuu akka cidhiin taatu. Guyyaan dhufu suni